akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Isiaq Zeenuu jalatti warreen argamtan nagaan kiyya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha warra YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe share like gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Isiaq Zeenuu qabsaa Oromoodhaaf kan aarsaa hedduu kaffalaa jirudha. Kanaaf jabaa keenya numatu jabeeffata abbaatu jabeeffata. Wala hajabeessinu wal bukkee haadhaabannu tokko haa taanu isiniin jedha. Na of galchaa gara gaafii na gaafatanitti osoo hin ce'in na of galchaa isiniin jedha. Gaafiin tokkoffaanis maqaan kee eenyu, eessatti dhalattee, eessatti guddattee? Ani kan itti dhaladhee Oromiyaa keessa naannawaa Finfinnee magaalaa Tajii Kibba Lixa Shawaa aanaa Iluutti dhaladhee achumatti guddadhee isiniin jedha. Bakka itti dhalattee hagam jaalattaa? Bakka itti dhaladhee baay'ee jaaladha, baay'ee dinqisiifadha. Biyya gootaa, biyya hayyuu, biyya Hacaaluu Hundeessaa, biyya seena qabeetti bakka itti dhaladhee walumaa galatti baay'ee jaaladha, baay'ee dinqisiifadha. Biyya gootaa waan taateef, biyya haccee biyya gootaa waan taateef baay'ee jaaladha jechuudha. Osoo siif danda'ame bakka itti dhalatteef maal gootaa? Osoo naaf danda'ame bakka itti dhaladheef akka Hacaaluu Hundeessaa seenaa tokko galmeessee maqaa biyya kiyyaa odoon ol kaasee baay'ee natti tola. Maqaa biyya kiyyaaf alaabaa biyya kiyyaa osoon ol kaasee hedduu natti tola isiniin jedha. Itti aansuudhaan gaafii sadaffaan akkamitti of ibsitaa? Amalli kee hoo maali? Nama namaaf yaadu, nama rakkataa gargaaru, nama biyya isaa jaalatu, nama gara laafetti akkanattiin of ibsa jechuudha. Amalli kee hoo maali? Amalli kiyya dafee nama faana walitti dhiyaadha. Yeroo baay'ee amalli kiyya keessatti nan kolfaa nan taphadha. Nama faana dafee walitti dhiyaadha. Yeroon aarerree dafee bira darbaa jechuudha. Gaafii arfaffaan maal jaalattaa maal jibbitaa? Gabrummaa jibbaa bilisummaa jaaladha. Yeroo ammaa kana Oromoon badii tokko malee hidhamee dararamaa jira, du'aa jira. Kanaaf gabrummaa jibbaa bilisummaa jaaladha isiniin jedha. Gaafii shanaffaan dandeettii addaa maal qabdaa? Dandeettii addaa aadaa Oromooti irratti hojjechuu, sirbas ta'ee diraamas ta'ee dandeettii akkasii nan qaba. Fedhii keessa kiyya jirusidha. Gaafii ja'affaan umuriin kee meeqaa? Umuriin kiyyaa 21 jidduu akkas jira. 21 jidduu akkas jira. What a shock, man! Gaafii torbaffaa jaalalli si qabee beekaayi? Bakka nama qabaa jaalalli? Laphee nama qabanatti fakkaata. Na qabee beekaa? Ammayyuu na qabee jira. Kiloroksii na obaasuu deemaa jira. Dafaa na qaqqabaa isiniin jechaa jira. Gaafii 8ffaa yeroo jalqabaaf jaalallee kee waliin akkamitti wal barte? Yeroo jalqabaaf jaalallee kiyyaa waliin karaa toora FB'tti wal barre ammarree jaalalumaan wajjin hin jirra. Asumaan jaalallee kiyya baay'ee si jaaladha jechuu ni barbaada. Gaafii salgaffaan jaalalaaf boochee beektaayi? What? Jaalalaaf boo'ee hin beeku garuu boochisee nan beeka malee boo'ee hin beeku. Asumaan warreen tishartii footoo kiyyaan maqaa kiyyaan hojjisiistanii boochaan hin boo'inaadha. Ani abbaan qaba isiniin jedha. Itti aansuudhaan gaafii 10ffaan akkamiin gara tiktookii dhuftee? Ani gara tiktookii kan dhufe sababa Hacaaluu Hundeessaa. Yeroo ammaa kana Oromoon du'aa jira, Oromoon mirgisaa sabramaa jira. Kanaaf natti dhagahame gara tiktookiidhaa dhufe allaattiin natti iyyiti. Gaafii 11ffaan dhiira akkamiitu sitti tolaa? Dhiira hudduu furdatu hin jaaladhu. Dhiira garaa boorcidhaa hin jaaladhu. Dhiira gurraacha hin jaaladhu. Dhiira malaaxallee hin jaaladhu. Dhiira daratii kana guddatu. Dhiira mataan isaa firiizii. Amala qabeessa. Dhiirri akkasii baay'ee natti tola.
baay'ees jaaladha jechuudha. Keessattuu dhiira mataan firiizii baay'ee natti tola jechuudha. You understand? Lammaffaa dhiirarraa maal jaalattaa? Dhiirarraa ija isaa, amala isaa fi rifeensa isaa baay'ee natti tola, baay'ee jaaladha jechuudha. Gaafii 13ffaan dubrummaa kee nama jaalattu moo nama hin jaalanneef kennitee? Jaalattanis jibbitanis ani durbaa dubrummaa qaba. Jaalallee kiyyaa jaaladhuuf gara fuulduraaf abbaa warraa kiyya godhachuu deemuuf kennuuf deemaa jira. Hin nyaattaasu waan dhagahin jedhaani. Gaafii 14ffaa sirba ni jaalattaa? Sirba eenyu jaalattaa? Sirba baay'ee jaaladhaa. Yeroon areerree kan itti bohaaru sirba baay'ee jaaladhaa, baay'ee natti tola. Sirba Hacaaluu Hundeessaa hedduu takka natti tola, hedduu jaaladhalleedha, itti bohaararreedha. Gaafii 15ffaa weellistoota Oromoo keessaa eenyuun jaalattaa? Weellistoota Oromoo keessaa kan jaaladhurree kan dinqisiifadhurree Hacaaluu Hundeessaa lubbuudhaan hin jiru. Rabbiin lubbuu isaa nuuf haa maaru, dhugaa isaa nuuf haa barbaadu jedha. Osoo inni nuuf deebi'ee ani bakka isaaf deeme hedduu natti tola jechuudha. Nama hin duunetu du'e silas gaariin lafa kanarra hin jiraatu, badaa maleedha. Kanaaf Hacaaluu Hundeessaa nan jaaladha, nan dinqisiifadha, rabbiin dhugaa isaa nuuf haa barbaadu jedha. Asumaan gaafii 16ffaa dhiirota tiktookii hojjetan keessaa eenyuun jaalattaa? Shamarran keessaa hoo? Dhiirota tiktookii hojjetan keessaa hunda isaaniiyyuu jaaladha, hunda isaaniiyyuu nan kabajaani. Shamaras ta'e dhiiras ta'e hedduus hin jaaladha. Shamarran keessaa akka sirriitti jaaladhu Samiira asumaan baay'ee takka si jaaladha. Jaalala kee asiin ibsachuu barbaada, baay'ee si jaaladha jechuudha. Gaafii 17ffaa nyaata akkamii nyaata keessaa maal hojjechuu jaalattaa? Nyaata maal jaalattaa? Daabboo hojjechuu jaaladhas, nyaachuu jaaladhas, tolchuullee jaaladha, nyaachuullee jaaladha, baay'ee jaaladha daabboodha. Biyyallee yoon jiru asittillee daabboo baay'ee jaaladha. Gaafii 19ffaa jaalalleen kee osoo sirratti fuudhee ni jaalattaa? Maal jechuudha kun? Lee jaalalleen koo narratti fuudha. Jaalalleen koo waan isa barbaachisu hundumaa odoon guutuufi fedhii isaa hunda odoon guutuufi yoon narratti fuudhe abadaan hin jaaladhu. Dhugaa baay'een gadda. Garuu immoo fedha isaa hin guutuuf taanaan ani yoon narratti fuudhe hin gaddu jechuudha. Nan jaaladha malee. Garuu immoo waan narraa barbaadu hundumaa yoo odoon guutuufi yeroo inni narratti fuudhu baay'een gadda jechuudha. Gaafii 20ffaa masaanuu siif maali? Masaanuu argeen beeku, garuu akka yaada kiyyaatitti masaanuun waan jibba kiyya qabdu, du'a kiyya jaalattu, badii kiyya jaalattu natti fakkaata. Garuu hin beeku, masaanuu argeen beeku, rabbi masaanuus natti hin fidisiniin jedha. Warreen masaanuu qabdanis rabbiin obsa sinii haa kennu siniin jedha. Gaafii 21ffaa qaama kee keessaa maal jaalattaa? Qaama kiyya keessaa maal akkan jaaladhu sinitti himu? Qaama kiyya keessaa sammuu kiyya baay'ee jaaladha. Maaliif hoo jettan isatu akkanas dhaabadhee haasa'u, akkan biyya kiyyaaf yaadu, akkan waan gaarii dubbadhu, waan gaarii baru kan na godhe sammuu kiyya waan ta'eef qaama kiyya keessaa sammuu kiyya jaaladha isiniin jedha. Gaafii 22ffaa Jawaar, Lammaa fi Jaalmarroo keessaa eenyuun jaalattaa? Hundi isaaniiyyuu nan jaaladhaani, nan kabajaani. Hundi isaaniiyyuu ija kiyyaa fi ija mirgaa kiyyaa fi ija bitaa kiyya waan ta'aniif baay'een isaan jaaladha. Isaan sadaniiyyuu aarsaa saba Oromootiif kaffalaa jiranii. Keessattuu Jawaar, Jaalmarroo hundi isaaniiyyuu uummata Oromootiif aarsaa guddaa kaffalaa jira waan ta'eef hundi isaaniiyyuu nan jaaladhasi, nan kabajasi, iddoo guddaan qabaafi. Gaafii 23ffaa paartii eenyu deeggartaa? Ani paartii Oromoo jaalatu, Oromoodhaaf ta'u, saba Oromoo hin xiqqeessine paartii kamiyyuu nan deeggara. Garuu ammaaf paartii Waboo Adda Bilisummaa Oromoo tan deeggara. Maaliif yoo jettan yeroo ammaatitti kan saba Oromootiif gubataa jiru, aarsaa kaffalaa jira waan ta'eef paartii Waboo jaaladha jechuudha, deeggaralleedha. Gaafii 24ffaa affeeruu moo affeeramuu jaalattaa? Affeerullee jaaladha, affeeramullee jaaladha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Hishaaq Zeenuu haga hammaatitti na hordofaa turtan
guddaa galatoomaa dhaamsaan isiniif qabu wal jaaladhaa wal kabajaa rabbiin jaalalaa fi tokkummaa isinii haa kennu bilisummaa nuuf haa kennu isiniin jedha asuma YouTube kiyya subscribe naa godhaa wabii Oromoo jedha galatoomaa turtiin afaanaa turtaniif isin jaaladha